Gabbinaan seente. Hayyee. Gabbinaan seene wajji taphachaa hangitti karaan dirreedhaa san dhumin beeku. Eegumaan dhangaggoon gaggoree agar. Dirreedhaan seene ani eegumaan magaaluma dirreedhaa keessatti ni farkeensi. Haga kaarramillee caalaan qoqqoo boqonnaa. Kana dhiisee dirreedhaa dhaquun sanuu na rifachiise hangasi karaan gabaa. Maalumaa karaan. Maa karaan hangana dhumaa. Haganitti dhangaggoo geenye. Wayi ajaa'iba hayyee. Yeroo asii kaanee dhaynu anaaf inni gaa bakka adda bahuudhaaf duuba bakka nu dhadhagaamee gaa karaa kana qaqqabamaa dhayne hedduu takka gaa imalli keenyas nu duraa dhume anis dirqamaan deemu jira achiin gaa aartistii hangaftichi Yaalii Mahammad Diimaa sagantaanaaf qabee jira duruun achitti wallee wallisee jidduudhaan ganda dhufeetiin gad deebi'ee yeroon dhaqu gaa arra gaa yeroon dhaqu يا علي خيا قارن تنا يا شيخ خيا جيك جسمانك 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 زيقال تكون جبسي أنا بيرا هاي يروندك وقا إدوتك علي محمد إدوتك إيشودا نجد جبيسا أميلي قدنا ناقنا يروندك الرهار وانين دفين جين أبشر إذا ألبوم دران وجدت جرو سن إرتين دبل ودا فارو الرخيسا خبرا الرئي في مدنو نمودتك يا عندك تشخي Arranta naga ani fiifu tasa son cirorraa gaddeemutin gabbina kuman taa'in shufeerticha tokkorraa qabame barso dumateetii fin dhufe malee sila gurbaanni bareedaan saa gurbaanni sigaa bareedina duran maalaa fi amallisaa si magan yoo dhaga'u jiraatte jalatti koomantii jalatti ammallee ni jiraa jein iftuun koomanticha jiru hunda barreeffamtu hunda waan hordoftuuf waan gartuuf ni jira jein hayyee amma dhiisina irraanfatuun oolu irraanfachuu quba qaba kadiri ramfatullee kadira mi ramfatullee no kadiri ramfatullee kadira mi ramfatu jani inni ramfatullee danda'a inni ramfatu danda'a tari inni ramfatu yetin abdii qaba achiin akkasitti mee sirban ula geessisiin bada yeroo san achumaan gaa haarawa kanaan dhaqee ka akkam isin jenne yaali akkaminaan jee gaali hay gurbaa warra isaati dhaame gurbaa warra shaggar naan jee an shaggar sanuu bakka taateen beeku inuma yeroo san keessatti shaggaruu finfinnee dhatee ganaan dhageensiin jee siarka wala doite haye gaati san biyyi teenya guutuu maqaa adda addaatiin yaamamte turtee waan ta'eef jecha ammachiin gaa gurbaa warra shaggar naan jee gabbinaa keessa hojjetaatii wal barre yaa alii keenya akkam jette jennaan achumarra jetteetuma aliin hojjete waan sanna himanaa namitti himurraa hojjete achumaan hinga بونا داتاتيا خلقو خاتيسون شكري خلقو خاتيسون شكري تايتين سيغاتي يودفتون أبكري بونا يودفتون أبكري بونا داتاتيا خلقو خاتيسون فينفيني خلقو خاتيسون فينفيني Ciro kesan jirati madaf tenan dufne bonaye madaf tenan dufne wal parun jalala tamini pas keisa tagabina keisa khofla taba waji kharalle gababsa amna le gababsa Ciro rajal kamne dirre waji bune dirre dawa bune Guyanda gatamne to nasente onne nasente to onne eddu namatti tola anu yaadanin deeme ayye anu yaadanin tiyya sannaat ati yaadatte eskaysa tiyya gizya bira gizya interview na gootu raaso arra mana kayyatti keetuma raaso akkaan ayye kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya arra artistii keenya jaalatamtuu fi kabajamtuu nama isin hedduu jaalatanii hedduu isin kabajan nama isin namni kun isa jiraatanii barbaadaa turtan artisti Iftuu Muhammad wajjin argamna akkuma kun agartan akkanatti Iida Arafaa sababeeffachuudhaan miidhaginee babbareednee argisin duratti argamna isinilleen akka nu wajjin jirtan abdii qabna kanaafuu sirbii boona daddaati yaaju akkuma afaan Israa'el dhageessan sanii seenaa qaba sirba seenaa qabu useetuma sirbamne egaa itti aansuudhaan fidnaa isiitiin amma kana naaf filannoo kiyya kuni haa ta'u immoo isilleen seenaa irraa qabdi fidnaa isiitiin sirba isii irra isin haa buustu sagaluma isii bareedduu kiiloolee kanarraa dhageessan jechuun barbaada. Waan tokko nu hojii meemee gaafa sirraa dhageessu. Oromoo jalqabe sirna walqixxummaa gattisa waa lafaa osoo ittiin bulin tokkoon ilmaa namaa jireenya jalqabaa.
خمودة دبا صابخ رمومي دانكي رورونكي نادور كيريبا لمي تورمومي دانكي رورونكي نادور كيريبا يا غوتا وانسبا هايو تننغبا Karo majal kaba kana dunya cufa burka demokrasi madda ilmu nama kayon sirna gada sumani bekama kayon sirna gada sumani bekama aras ka bajama kayon sirna gada sumani bekama aras ka bajama wai kunu akkanat tijaniti ambar anumao wallahi guyya khiya bareechiste hedduu takka naa galatoome iftuu keenya uummanni illee akkasii galatoomfachuu abdiin qaba. Yeroo tantee qaalii tana aarsaa gootee nu biratti argamtee waamicha keenyas kabajee dhufuu keetii irra deebiin mallee galatoomee ulfaadhuun siin jammagaa uummata bal'aatiin waan dhageen qaba. Sirba kan kee kaa jaalalaan dhamee jiru san keessatti seenaa kan kee tokko jira. Sirba san irratti seenaan sun seenaa ati nama ati beellamtee isin beellamtanii ati geelli tantee wajjin taatee beellamtanii manatti ummaa tantee hunda shawwattanii waa hunda beellamu akka silaa beellama jaan kanatti gaa sadarkaa baadiyyaatitti beellama ajaa'ibaa tokko beellamtanii jaalallee sun isinirraa hafi osoo hin dhufin haalli biraa muudatu danda'a rooba ta'uu danda'a karaan baadiyyaa bishaan gaa'ee oolanii roobee oolanii ni guute as naman baasu hundi baadiyyaa guddannee tarii guutuu jimaafaa qabaachuu danda'a mucaan kun. Seenaa kana akkamii hagam dhugaadha. Sirbisuun seenaa akkasii. Waan ajaa'ibaa na yaadachiifte. Hedduu takka na yaadachiifte. Ammuma na gootee hubar waan an dandamne akkamatti yaafiroo. Miira keessa na galchitee jiru. Ani wayina tabteeta gaafa saniisa. Jaalalleen kiyya kaniin akkaan jaaladhu kan yeroo san jaalala rabbare. Ana yeroo san jaalala barte gaa maalin sii mareeni beeyta gaa jaalala tana waan isin taate waa tola naman gootu idiifuu baadiyyaadhaan nama shukkuun guyyaa boqonnaa gaa guyyaa sanbata guddaa kana guyyaa aladaa boqonnaa qabnu kanarratti gaa yaabuu achirratti jaalallee kiyya sanfaa afeerre gaa anaaf saayibtittiin tiyya jaalalloota keenya afeerre anaafi isin saayibaa jaalalloonni keenya lameen illeen saayiba turanii qarraan tana guyyaa akkanaani dhufnaa waraqaa walii barreessina bilbililleen hin jiru waraqaa barreesseetiin postaa kana tolchuun beekaa tolcheetiin amma magaalaa tana jechuudha dhaquun beeku hedduu takka warri keenya nan ergatu akkamaa tiiktookii fi meseenjar hin jiru wanni takka bilbilliin hin jiru singeeti bilbilliin warra magaalaa fa'aa tokko warri keenya yaabuu irraan tana bareedaa tokkooti fi naasawaa deemaanii maraatee fa'aa gaafa jaansanii hin jiru bilbilaa xixiqqoo tana jechuudha namni tokko qaba malee hin jiru. Amma achi akkasittiin jaalallee kiyya san afeeree yeroon afeeru akka ajaa'ibatti afeeree yeroo san si nu warra baadiyyaa kana gaalaal madaba ni beeytaami tottolchinee gaa madaba booroochu tolchinee abneet barichistanii akka gaa warra magaalaa kana yeroo takka gizee mana barumsaa faa yaanu mana warra magaalaa gizee agarru ilillii tana faa jira aarsinee hedduu takka qopheessinee aannan loonii hedduu takka qadaada ni beeytaami qadaada yookaan qaba fafannisanii laal mana warra kee Hanya aannan hedduun jira ummatiyyaan irra hiriyoota kiyyaa ijoollee dubaraatiin na bira dhufa arraan tana isiin hedduu takka bakka nutti dhufinaadhaa ooyiruu turaadhaan jeen hedduu loonii firee qabanii bobbaa hojiisan kara ooyiruu nuti hedduu takka guyyaa san ni qamaanii qamaatii illee hin barree wajjumaan taphachuudhaaf jechuudha. Amanii eeyine hedduu takka jechuudha. Bilbilli jiru sanuutu beellama waraqaa walii qabne. Waliin baalamanne jechuudha. Sanuu hiriyaati yasanii saayibtittiin yesuus sirna anarra nama guddaadhaa isiin magaalaa ni beeyti. Magaalaa tana dhayxee warra faadhaa of coodaayitee galti. Isittiin kan na barreesseeti ani. Waraqaa tana. Waraqaa tana isitti naa geessa jaalallee kiyya sanfatti. Ati arguu sodaattamoo akkamimoo gannas. Hedduugaa walis ni sodaanna karattu walirraa mayna yoo. Walzigaaluu kanaa jira. Walzigaaluu akkama kanatti. Takkaa innaa jaalallee kiyya saninnaa jaalalesaa akka fuula keessan laallisu. Nero ka wali dufle khara birala la yo ka kala falalatin tiasa ne baka eddu takka wal jalanna garuga warra dayne wa walin qadi banne
قادي ما خراد الله خراد الله دوبس زين ده خراد الله دوبس إيه جون تندوي قادي ممالاتي ماله قادي ما يجا وري ما نعرفه جماعة كم سنين متي يرون سنين ندورة دبرتي قادي كشوا يرون جماعة دبرة جاني ما نورا جيس سنت كون دبرة دبرتي أكاسي تندك أمني يروساني ولا تون علومات ترتجاي ولا كجيلو غا أشي كاستين دكيجا يرون وركان تنادي تبويا كناني أفنا جاني دي بسانا إرجاني أفادة تينيجا أفادة إينيجا بار مال كوبيسيني خنا كوبيسيني كوبيسيني مال راسي مامدي وسوما تلوتا كعند خيني جرا أشوفه هنا لالا يرو تك إسيل لالا يرو تك أنا لالا إيه جولة لما تزيات ماله أمان فان ميسيران إسان أيرو جرم إسان أيرو ديمني إسان أيرو بابا خالص إسان لون بابا خالص إيه الرئو تابلوني جرا إسين الرتان ما تنيدو إسان اللي ننتيسني الرئو تخي جولة دبرتو تاتي نتو فوان تيفجتش الرجع جولة تتي كوفي أسيجا إسين رواية يوم قبلني دا أكاتو ما عمل برتو تاتي قواتو فديمنا نبربشنا عنجينغا توفتا مالا نتباسري هاي أمني خيني دروتي جولني قواتي جاي دونا ما خبجاني وان تيفجتش إيه الربرم سخون جبادة وان تيفجتش جولة قواتو نبرد فوان تيفجتش رتكا بقى وتشي تكا نمبر باجسو جين نرى سبب يجو ديرك أما سني فقرا ويرو نرى قطني سبب سنرات يدو تكا يجو دانين إيجي كرو ملكاون دنديني تراتان أتي تيجا تراتان إسي تيجا تراتان إسي سايب تبنتي يبي جاجا جودا كلور رباتي تجلالتي يرو تكا أنا لالا يرو تكا إسي أصول تجنب أدو لب أتشينجر أكتلالتن لكن لا أدو نسمانو تي لالو تما أدو نانكا يجتين يبرد فتح كلالو تكا جيزة أو مجانسن أو أسمو إسم وانو تينا بني إسم جرسن إيه جرسن أسمانو ما شوكم كنا جاينا بس هاي أسمان أنا أقول أدو لب أدو كرر رجيزة خنا بودا جا مالين بودا زيت أبدي مرده تكا بوي تشلي كاسي بوين بيخو أما يوم نمني دويه وبروان بو فتات بوي شغابة زين فتات هاي تينا بني هتشومانين أنا في سايب تتي يسن درن إسي يروم تمغالا دايتي خايسي سني ولا غرتي أنا تولين أغرين ولين أنا ولين أغريت أنا يروم تغندي دور كتنا منا تغندي منا دور أرمو شرا غت شرا خنا تونر جم شرا خنا تور كتون دنديني أرجو زمان أركتشو كم خان أركتشو دنديني سامبو زماني والجالت ويجرا والجالت كوبينا كوبي سن يرو الدنيا تينيا جا يدودا أتشين ويرو تينيا كنتي فول دمولتي جما يرو الدنيا تينيا سون يدودا أسباب نيمبي خفولتي نما غافرة معلم قدو كب إسا دبي ميتر بودا يندفو بيخيتي جرا أدو saa khubala mani taga makarre rageze yoron kutte mire khana boda kain in ufne na galera malin godu ko warra khenya lale mafirra ufani jeti lale yorona chilalu bobban galaga warri bobba galaya as garagal te jirti ad-dunyani lale tinga amma malin godu ko koppi asi koppoyti san karar rai maise khana boda أما أمانتي يرو دفتوري هاي الموتي يرو أني خيسي دفنين عنجت يا أماتي يدفني لا لرا هاي خانا في دني متياتا ددا خانا يفما في كوبيسني يقون دروا وانا مورا خينيا خانا را أستيتو إيه غانياتا خانا مدجولي كابي في دي جولي سايبو تغياتي كابي في دي دغا سي توفتاتي دبرتو تايچو دغا تين كم بيتي بكا باتني نبدل إيه غا بكا بانو نبنو ميري أفان الرتين دي بسيفي أكنا تيچو دا جولي نكدفتين نلالتي ريون نخيان جيني أتشين أكاسيتي دوتا كوا نرا غمدي يرمندي نغمدي سين مجيون تيجا جولي نسيري عايسين مجالك كبرت إسين مال جاللا أنا مديف تكنوالك وجه أنا بوي جتي زينه أنا بوتو سومان تيجي نجرت مال تاتل موتي أيو مال تاتل نجت أنجولي ميريو تغيا تنادفتين برايات سنين جران جلانا فودي جيتين درنو بوي سبتيجا بيزه أبسي جاوا ويني أتمنى موج أصلاً خيسة بوي خليك خيسة بوي أنا ما أنت نيسا جو تاموج أنا بيسان خيسة بوي أنا ما جا مالين قولي سيت دفتر خيّة نسفود الدري دفتر خيّة خردوبا خردوبا غرقل شيء تمان دفتر خيّة جاللان دمي خانين سيجعب نأجنين فنان جتنا سوسبو تناسر رانين جالا خون وبنكابو إنما أكاسيتين بري فدي دفتر خيّة ولي تشوفه نيجي دلورن وسيد دلور جاللان داما يانكانين سيجعبو نأجنين فنان جتنا سوسبو
Tana sirraana inni jaalaquu ankuban qabu injee gana jechuudha gaafa sawwa walaloon barreesse gana artistii kabajamaa hangafticha Kiyyaalii Mahammad Diimaa Biraaniin dhaqadhee yeroon hangasiiniin dhaqee yeroon dhaqu waa hunda isaatitti naa idee walaloo fi yadaloo isaatitti naa idee abbatu wali qabata manammoo buuza beesii jaaraa akkas ilaa buuraan maagadhaa buura abbaan yeroo gadhaabate yen immoo hayyoonii fi jabaan nama wanni barbaachisuuf tanaafi bakka jirtutti umriin nan teenuu baadheedhattu. Umriin haadha Usmaanuu jechuudha. Artistii hangafticha kabajamaa fi jaalatamaa Alii Mahammad Diimaa hedduu takka naa galatoomi naa jiraadhu umrii dheeradhu jechuun barbaada. Usmaanillee hedduu takkaan galatoomfadhaa naaf inni jechuudha. Yeroo ammaan tanaa kana ani eegan isaa wal dhabee jechuudha. Isaa hojii dhabee waa'een aartiitillee hedduu takka naaf dhufuu dhiifte isa bira yeroon dhaqee jechuudha. Naaf dhufti hedduu takka naaf dhufti haaroo sammuu tiyyaa waan ajaa'ibaa uumuu dandeessi. Kanumaafuu Usmaanuu watee kabajamuuf waan isin jechuu barbaade artistii kabajamaa fi hangafticha Kiyyaalii Mahammad Diimaa yeroodhaaf waliin dhabee anis waa'ee aartiitiin eegaan adda baheen ture waan ta'eef jecha iyyaafannoo isaatiillee niin barbaada. Usmaanuu iddoo tam akka jiran istiidiyoo eessatti akka hojjetu jiran Usmaanuu niin barbaada. Nagayaa fi jaalaltii tiyyas ta'u uummata isaatiillee naa geessuu jechuu barbaada. Aatillee hedduu nama dinqisiifadhu. Abbaa keenya artisti Alii Mahammad Diimaa nama artisti Iftuu Muhammad sagalee qaxalee tanaan akkasiin baadiyyaatti nafni ol baasee uummata biraan gahee akkana kitaaba deemuu kan uummataaf dhiyeesse. Nama jabaa nama tokko jabaatee gaafas bee nama jabaa duuba jira. Nama jabaan sun immoo isaanii isillee hedduu galatoonfatti nutillee akka uummatatti immoo siif galatoonfannaa ulfaadhu jennaanii jechuudha. Kanaafuu yeroo teenyas gara dhuma deemaa jirti Iftuu teenya dhumarra jechuudha. Uummata kan keeti waan jettu dhaamsa qabdoo jiraate dhaamsa kan kee uummata keetiif dhaami uummata kan kee biraan erga qabdu uummata kee biraan gaadhu tarii hawaasni barbaadee si dhabee jira waan ta'eef uummata kan kee biraan erga hayyee uummata kiyyaa kabajamootaa fi jaalatamtoota obboleeyyan kiyyaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti dhaamsi kiyyaa asumaanuu kunoo anilleen akka nafaana jiraatanii na hordoftanii isiniin jechuu barbaada. Asumaanuu kabajamoo firoon har'a iddoo nan jirutti dhufee na barbaadeen na mul'isuudhaaf yaalii godhee innilleen akka hedduu takka isallee naaf hordoftaniin isiniin jechuu barbaada. Asumaanuu galatoomaadhaan isiniin jaalamneetiyya. Uffaadhu Iftuu teenya uffaadhu nuuf jiraadhu. Waamcha keenya kabajee asitti argamuu keetiif ammallee deebi'ee galatoomin siin jaa akkamii firaa miidiyaa sabskiraayib godhani? Firaa miidiyaa Asumaanuu sabskiraayib akkanaaf gootaniin isiniin jechuu barbaada. Mucaan kun nama hedduu sabboonaa jeetii yaadaa ijoollee qaxalee dhaloota naboodaa dhaloota hedduu takka jaalala uummataatiif aartii Oromoo guddisuudhaaf yaalii godhuu jeetiin hedduu takka ittiin amanaa ittiin abdaddaa dhaloota hedduu takka nama hedduu takka yaaduu nama yeroo dheertuu bilbilaan na hordofaa ture har'a iddoo nan jirutti Finfinnee hojii isaa dhiisee karaa dheeraa kana imala dheeraa yeroo dheertuu fudhatu na barbaada. Cirootti na dhufee har'a bulchiinsa magaalaa Ciroo keessatti na biratti argamee waan barbaachisaa ta'e hunda haala istiidiyoo hunda nuuf mijeessee asirratti karaa keessan miidhagsee na dhiyeessee hedduu takkaan asumaan isallee naa galatoonfadhaan isiniin jaalamniiti. Yaa dhaloonni akkanaa kuni nuufaa heddummaatu nuufaa guddatuun jechuu barbaada lammi. Ulfaadhu hedduu takka naa galatoomiftuu teenya dhumarraanis wanni jechuu barbaadu nama kana. Nama jabaa keessan jabeeffadha. Baay'ee jarii nama jabaa fi wal barbaadee wal jabeeffata. Nuti garuu xiqqishoo bakka kanatti xiqqoo hanqina qabna jeetii yaada ana firoomsarraa jalqabee jirti. Xiqqishoo hanqina tokko qabna hanqina nama keenya barbaadachuu dhabuurraa qabna garuu barbaadachuu numa feena immoo xiqqoo chillaa takka qabna. Kanaafuu barbaaddadhaadha nama keessan jabaa kana hordofaadha. Miidiyaa isii tiktaakan illee tiktaaka guddaa ofishaal ta'uu deemuu qabdi gara kuma nama kuma 48 hordofamu jira gara kuma 50 deemu jira dhaqaa foloo godhadhaadha. YouTubenis haariin amma banamuuf deema akka kun istiidiyoodhaa baaneen amma dhaqee banaafi mana deemee istiidiyoo amma akka baaneen dhaqee banaafi dhaqaa subscribe godhaafi Iftuu Muhammad ofishaal jaa artist Iftuu Muhammad ofishaal jaa maqallee amma moggaase akkam moggaafnu akkam jaa ay rakkoon qabu artist Iftuu Muhammad ofishaal jennee amma maqaallee moggaasnee fi bannaafi dhaqaatii subscribe godhaafi
achumaan firaa miidiyaalee isinitti himu isinuu beektanii simadha uma jechuu xiyyaadha. Subscribe waan simattanii isinii beekaa simadhaadha. Naa ulfaadhaa naa galatoomaa ijoollee biyyaa itti aansuudhaan ammoo namoota akkanaa kana namoota akkanatti nu jalaa badanii bakka isaan jiran dhabne kana barbaadee dhiyeessuudhaaf if duuban deemu. Ammoo namoota akkasii kadheessu yoo isin na jajjabeessitanii miidiyaa fayyaanaa simattanidha. Miidiyaa keessa yoo isin simattanidha. Gamanaan ulfaadhaan isin jaa ibsuutiin galatoon obboleetti xiyyaa naaf jiraadhu. Ulfaadhu.